Namoonni Oromoo hedduun kan nama beektonni Oromoo kan biyyarraa bahe kaanutu hidhamu qadaani isaa gahe kananna yaachifnaa waa barreessuu ka'ee dhiifamanaaf godhaa yoo waan badii ta'e sirna dargii keessa ilmaan Oromooti kan gabbaarii ta'e rabbumannuu godheetu manuu ta'e. Yaa Oromoo Gujii yaa Oromoo Baalee sila yaada guddaaf jennee manaa baane yaa Oromoo Walloo yaa kan warra baate tuttuqaan gabrummaa nutti heddummaate yaa Oromoo Walloo kan warra kamite uummanni kan keessan maalumaaf callise paartii yeroo ammaa uummatuma keessan makiinaa fadnise lafarra harkite wanjalan hojjenne aadaa isaa guddise. Fuulduraa nu nyaatu jirbii wal gargaarti arba'iiti jedhe Oromoon jedhee tan callise yaa Oromoo Jimmaa nyaata isaanii ilaalan silaadhaaf damma aadaa isaanii ilaalan kan uffannaa kan fuudhaa feerumaa aadaan isaan qaban baay'ee hedduudhuma kan Oromoo Jimmaa maali mameedhuma biyyuma saawwanii kan dhuga naannani yaa Oromoo Arsii Burqaana Tileetota marti isaanii achi fakkeenya barbaannaan yeroo jalqabaatiif Abbabaa Biqilaa yeroo maa barbaannaan Qananiisaa Baqqalaa warqiif daaba fuudhee biyya isaatti gala maal kana qofari arraa wanti zee warri Itiyoophiyaan atileetis zee wiinars zee faristiraak jedhamuudhaan gala ilmaan Oromoota maalumaa fidhama ganamaa galgala maal kana qofari kan akka silashii achiin hanga goreeseen garagachi kan waaleen sodaanne kan mirgintu qabne yaa dargaggoo achi uummatuma gachiidhaa wadhee raawwadhe dhiifama godhaa diqqoo yoon dagadhe biyya iluu baaboor keessaa waa yaadadhe kanaafan dhiifama gaafadhe gachiirraan kan goreeseen gara goree deemaaruma dhaqeemman tokkotti goree xiqqoo si foqadheen adeemsa jammare yaa uummata goree biyya jaraatti akka inni itti goree yaa Oromoo Harar yaa kan warra baaboo nyaata isaanii ilaalan silaa marqaaf daaboo guyyaa caatii reebu wal gargaaruun daboo hunduu caatii qaba namni caatii hin qabne maqaan isaa dagoo kan si keessummeessan caatiitii fidanii abshiri kaabo uummata Harargee akkasitti arge utuun takka jedhe waa hedduudhaan arge garuu keessan ture dhiiseen bira darbe Harargee daawwadhe danuu dhiisu jettu achiin tarkaanfadhe wallaa Oromiyaa Affaar kan jedhamtu kunoo yoo ilaaltu uummanni si jettuudha ka keessa teessi mana ni ijaarrattu hin qottu naramtu ilaahitu kenna wanta isin nyaattu gabrummaa miti gibiran gabbattu wanti si garramu meeshaa isin hidhattu amma si ilaaleen qabe karaa kooti wanti nakka kaase yaada garaa kooti guyyaa lama deemnaan arge ka Jibuutii yoggoon ilaalu ilmaan Oromooti alhamdulillah hin jedhe rabbii kooti yaa rabbi kalqite Jibuutii gubaan biyya tana akkuma aduuti hunda maalanii maa irruma irratti nime dubbii kooti hundumtuu ni beeka jedheen namoonni akka kooti guyyaa lama deemnaan baraa nu dhaqanii doonan nu naqanii yaa rabbi gooftaa koo eessaan nu naqanii naan jedhan namoonni yaman nu naqanii yogguu saajaa lafa nu naqanii gara maali ta'a adeemsa kootti fufee ilman daawwadhe daawwii kootti fufee hunda maalanii maa ammuma naaf fufee hundumtuu ni ciiseera ta'e kukkufee daqiiqaa lamatti dallaalli nu dhufe makiinaan nu fuudhee deemsa isaatti fufee yeroo achi keenya nyaanni gadi dhufe uummanni harka isaa dhiqatee nyaata isaatti kufe boodallee dubbii cimaa dhufe isa maalanii maa uummanni hin beeka namoonni achiin dhufe kaanni dhufe gariin achitti hafe alhamdulillah jechuun dagatamee hafe meeqatu karaa irratti rafe hedduudha rakkanni harka dallaalaatti yaa uummata Yaman garuma laafetti fuulleetti arginaan guureetti gayyaa nyaataa fi dhugaatii uummanni dadhabe kanneen dhukkubsate kan fayyaa achitti rabbumaan laaffise uummataaf jedheeti miindaa isaan dhabanu hin kennaaf jannati ilaahirraamati Atuma tindaa ba'anii daawwii kooti kan hin qopheeffadhe kanan ga'an maatii keessatti naa beekaa ijoo dubbii kooti duwwaa 5 duwwaa 9 2 4 1 7 6 6 kun lakkoofsa kooti bilisummaan kun daadannoo kooti maasharii dirisi kuni maqaa kooti madduma sammuuti burqaan jecha kooti hiika addaa qaba yaanni jecha kooti ijji fayyaa taate yoomuu wal agarti inshaallah wal argaan gara fuulduraatti ammasumatti nagaatti